waaqayyo si keessa jirutu bakkeetti baashee mul'isa. Haleluuyaa. Ila nama kana wajjin namni kun nama waaqaati gaafa sin jedhan alaala gaafa deemtu. Ila akkati mul'attu kan godhe lafatti dhokattee jirtu akkati mul'attu kan godhe lafatti dadhabdee jirtu akkati jabaattu kan godhe lafatti gadditee jirtu akkati gammaddu kan godhe waaqayyo waaqa jiraataa qofadha. Si wajjin kan jiru inni sodaataan itti sodaachisa. Inni himmoo amootoo taane himmoo Yesus gooftaan. Kanaaf buloo tokko dhugaadhaan gammachuun yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo akkuma jedhu yeroo hundumaa gooftatti gammada. Filiphoosi lafa kanatti hawaariyaa Phaawulosi gadda keessa taa'eetu rakkina keessa taa'eetu jara kanatti ergaa kana dubbata. Gadda keessa jira, rakkoo keessa jira, hidhaa keessa jira. Yesus gooftaan. Ela otuma rakkinni jiru waaqayyo siif karaa qaba. Otuma dhibeen jiru siif fayyina qaba. Otuma gaddi jiru siif waaqayyo ulfina qaba. Dubartii deemtu. Yesus gooftaan. Yeroo hundumaa gooftatti gammada. Rakkinni jiraadha. Rakkinni jira, dadhabbiin jira, beeluun dheebuun jira, daddarbamuun jira, tuffatamuun jira, ciqilamuun jira, arrafamuun jira. Otuma kun jiru yeroo hundumaa maal godhi gooftatti gammadi. Amma birra deebi'ee jira. Maaliif birra deebi'ee jira jedhee achi keessatti sirriitti mirkaneeffatanii hubannoo isaanii akkasaa cimsatanii irra deebi'ee jedha ammas gammada. Gammada maqaa Yesuus. Elaan inni otoo gadda baatee deemu gammada maqaa Yesuus. Himmoota malee boomtu, hin caalta malee hin calaamtu. Waaqayyo gooftatu caalamaa siilaa. Haleluuyaa. Kanaaf obboloota koo elaa sagaleen kun qalbeeffadha. Dabartee deemta kan jedhu sagalee kana qabadhu. Dabartee deemta. Maal rakkina. Maal tiffattee bira dabarta. Waan si qabu keessa harka waa qabu teessi ba'a. Dhibee farritu sodaatin. Rakkina biratti deegin. Yesuustu moo'ichaan. Karaa ittiin deemu, karaa ittiin baasu, karaa ittiin galtu waaqayyotu isaatii qindeessa. Doomini waaqa biraatiin immoo milkaa'ina qaba malee karaatti sin hambisu. Akkati dabartee deemtu si godha malee akkati darbatamtu sin godha. Maqaa gooftaa Yesuus. Hannaa booda maqaa Yesuus barri keessa manni keessa naa eebbifamu. Jireenyi keessa naa eebbifamu. Hojiin keessan tajaajila keessa naa eebbifamu. Ilaa warroonni dhibee ofirratti lakkoo baaraadhaa baqa. Ilaa dhibeedha kan jettan ofirratti dhaggeeffattani waaqayyo humna dhibee irratti aafoo qaba. Ilaa rakkina irratti aafoo qaba. Seeraanii maqaa duratti alaabaa jedhamu gurraachi elefe. Waaw Yesuus gooftaa. Buleetti keenya waan nutti haasofteef amantiidhaan yaada gooftatti kenna. Yeroo tokko qalbeeffadhu. Dhugaabamsa wayii sitti dubbadhu. Boleetti tokkotu darraadha. Riiferii barreeffattee dhufte. Riiferii gaafa barreeffattee dhuftu gara kana dhufte. Gara magaalaa kanaa dhufte, gara hospitaala kanaa dhufte. Riiferii kana gaafa qabattee dhuftu. Riiferii kana ilaallee galmoomnee hin galle manatti. Galgala kadhanne, ganama hin dhaqne. Manni yaalaa bakka nuti hin dandeenyu dhaqaati gara dhuunfaa bira dhaqaadhaa jedhan. Dhuunfaa bira gaafa dhaqnu ilaalan. Gosa sadii marmaranii ilaalanii dhibeen kun dooktorii kana barreesse hin beeknu akkatti barreessan hin beeknu dhibeen si keessa hin jiru jedhanii. Waaqayyo gooftatu keessaa dileetu. Har'an waaqni humna dhibee kana si keessaa dileetu. Humna dhibee kana. Feelaa baagaati ura dhibaasee. Ela nu harka humtuun jiru gooftaa harka fayyinatu. Feelaa hiikatoo radala baagaatee reelee beeyya baagaatee. Ela humni dhibee kun ammaa booda maqaa Yesuusin. Harka keerruus. Lalisaan achuma harka keerra kaa'e. Feelaa hiikatoo. Yesus Kela bagatu radia bos shekadia. Gooftaa maqaa Yesuus. Inni dhibee kun ergamaan dugdatti kan gadi karaa mul'atuuf የሚያስፈራ ከሲ ሶዳች jireenya kee kasi sodaachu deemsa kee kasi sodaachu bara kee kasi sodaachu guddina kee kasi sodaachu gufuu adda addaa fuuldura kee kan kaa'u inni kun gaafa ta'e dhala kootiif maalan taa'ettee karaatti sodaatu
amma humna dhibee kana maqaa Yesuusin. ተብረ በጌታ Baladee baqatu galiyabu. Maqaa gooftaa Yesuusin. ፉላ በጊያ Na dhibee kana keessaa. ፉላ በጊያ Baladee baqatu galiyaa labai. ፉላ በጊያ በጌታ ናታሊያ Baqi maqaa ፉላ Yesuusin. በጊያ በጌታ ኢየሱስ Baqi maqaa Yesuusin. ዛላላላ ማጋቶኖ ሞስ Baqi maqaa Yesuusin. Dhibee. ላላ ባጋትራ Humna dhibee. በጌታ በጌታ በኢየሱስ ኛተምራ ኛተም Baqi maqaa Yesuusin. ኛተም 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 ፉላ በጊያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም Yesuusin. ሎዲጋት ራባጃና ማጋቲያ Ah. ቢላነ ብዳ ፍረጅራ ይቸብዳ ፎኒ ቸብዳ Ah. ጅሬኝ ጉንጉቱ ማን ያብዳ አብዳ ባቱ ነቀባ ረቲ አንጎን ቀባት አብዳ ሲና ብላ ሲናታ ሴፍ ያብዳ ኢየሱስ ዱዋ ቀዮትን ገዲስ ወራ በጌታ በኢየሱስ ዋው ማራካታና ማሳካታ Humni dhibee kun bakka hanabamu. Hanabamu maqaa Yesuusin. Hanabamu maqaa Yesuusin. Ilaalu kuka dhiigatti dhangalaasuudhaaf. Raata ilamaa kaayyaa. Dhibee dhiqsi wayii kan fakkaatu. Beelaa deemaa dugda ishii keessa deeme lafee ishii foon ishii irratti kan hojjetame humni dhukkubaa kun ammaa booda maqaa Yesuusin keessaa hanabamu. Amiin hanabamu. Amiin hanabamu. Kaleessi nu dhageessee beekna. Kanaan maqaa gewaamaa irraa. አሜን Maqaa gooftaa Yesuusin ammaa booda lubbuun kun afayyetu. አሜን Dhugamamsaa. Ila amma dhaqxee ilaalameera kunoo waan akkasii ajajan isaan ilaa Waaqayyo ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin humni dhibee kun maqaa Yesuus Kiristoosin keessaa habatu. Ammaa booda maqaa gooftaa Yesuusin ulfinni waaqummaa kee irratti ila mana kana basi galadha, boloota kana basi galadha, jireenya isaaniitiif basi galadha. Maqaa gooftaa Yesuus